Jaba. Qaamni saalaan caba jechuun qaamni saalaa dhiigaa yommuu guutamu ittiin ka'a. Kaartilee jedhamti moo lafeedhaan? Lafeen qabu. Amma kan dubartii waan caba. Garuu gaa safuu cabsteenaan jedhena maaliif gaafachuu waan hin qabuufini. Gula. Dugi anu dhugu malee. Dhugan dubbatu jedhan. Bishaan garuu. Bishaan garuu jennuutis. Kana daariktara kootu gaafattu malee naan jedhe. Kana dura meeshaa nama jalaa cabe yaaltee beekta jedhama. Duratti dubbatteerte garuu. Firiijii moo TVdha meeshaan maali? Maalin beekaa? Ani xagganu meeshaa firiijiin hojjedhu. Garuu ani jedhu meeshumti kun akka hin cabneef kan eeguu qabu, kunuunsuu qabu, dhiira moo dubartiidha? Ani immoo kana beekuun barbaada. Isheen bira naannaan kun nagalteetti. Maal si fakkaata hawaasni keenya akkaataa nuti guddannes baay'ee murteessaadha beektaa? Abba mana Faatima naaf walqunnamni saalaa waan balagee miti. Ijoollummaa keenya irraa kaasnee amma yeroo baay'ee waa'ee reproductive health jiratti. Fakkeenyaaf amma sex therapist jedha biyyoota alaatti biyya keessatti baay'ee baay'ee. Maaliif gaa'ila keessatti kan waaqayyo eebbisee namaaf kenne abbaan mana Faatima tokko ittiin gammadan sex yookiin walqunnamni saalaati. Waan kana dubbachuun rakkoo kanatu gaa'ikkaa gaala baay'ee nama saaxilaara. Rakkoo kanatu namni akka waliin hubanne gocchaara. Baay'ee maaliif xinnummaa keenya irraa kaafne waan baalagee waan nuun jedhaniif waan baalagee miti baay'ee ijoollee keessan akkasitti guddisana. Waan baalagee jennee guddisuu hin qabu. It's a blessing. Wanti eebbifamaa mucaa koo yeroo isaatti wanta akkasii jira itti himuu qabda. Haati tokko akkamitti abbaa manaa ishee gammachiisu akka qabdullee itti himuu qabdi. Mee maatii meeqa daa'imman meeqa haadha meeqa kan waa'ee marsaa laguu ijoollee isheetti iyyuu himu. Waan namoonni ittiin himan. Gaa'ela keessatti wantoota isaan mudachuu malan ittiin himan. Fakkeenya tokkoon si kaasa. Ifamaa wajjin mucaa waggaa 10 keessa waggaa 18 gadi heerumteetu argeetti ni heerumte. Sirbanii erga galanii booda gara mana isaaniitti galan. Gara godoo keessanii waan jedhu jechuudha. Gurbaan gaafa surree baafatu abbaan manaa baqattee badde. Maal? Waan baalageen irratti gochuuf kennan hin bahee dhufe. Baddee galte. Heerumteetti waan ta'eef hubachuu dandeessa. Hin beektu waan ta'eef ittiin faradhu baay'isee. Hin beektu ittiin himamne. Hin beekan maatiin timee ijoollee wajjin iftoominaan taa'ee kan haasa'u nama meeqa. Amma yeroo baay'ee gaafa waan kana dubbattu waan kana haasoftu jas namni kallattii biraan si fudhachuu danda'a. Iftoominaan ifa bilisaan akkuma funyaan qabdu funyaan kee fuunfatu qaama saalaa kan sitti kennee waan barbaachisu hojii barbaachisu akka ittiin hojjetamuuf. Waan haaraa miti kun. Ittiin qaanoon ogeessa fayyaa waan ta'eef kanaaf hin dubbadha yeroo baay'ee yeroon barreessuu fi namoonni tokko hin beekan. Gaariin argine waan ta'eef. Gaafa argan isaaniif gala. Kanaaf namoonni hubannoo qabanii guyyaa tokko barsiisuu qabnaadha. Barsiisuu qabnaadha. Yeroo tokko garuu amma fakkeenyaaf daa'imman yeroo wayinii yaadadha yeroon haayiskuulii jiru daa'ima xiqqoo tokkotu waggaa 5 akkas 6 yookiin 7 akkas kan ta'u eessan na dhalteetteen amma daa'ima kanaaf akkas jedhanii himuun dirqamadha. Of course. Maaliif si jechuu barbaadeni beekuu qabu baay'ee. Amma kan hin beekne jiru waan kan. Itti muuni structure jiru itti barsiisuun iyyuu fakkeenyaaf guyyaa tokko maal hin jedhesitti fakkaata. Mee daa'imman keessan namoonni ishee eeggataniitu daa'imni koo cidhaan tokko hin dhalatu jira jedhee maxxanse. Maali tokko? Cidhaan killee cidhaanii. Kan dhiiraa. Kan si dhibu namoota magaalaa kana keessa namoota gurguddoo baay'eetu ilaalee daa'imman isaanii rakkoo akkasii qabu. Kan yaalaman lakkoofsan qaban. Daa'immanuma keessanuu cheek hin gootu. Itti himuu qabdu agarsiisuu qabdu baay'ee. Waan haaraa miti kun wanta qaama isheetti jiru waaqayyo kan sitti hume akkana jechuun ikko waaqayyo sirrii miti maaliif natti humtee dabar. Erga sitti hume eebbifamaadha itti himuu qabda agarsiisuu qabda waan sodaachisu qabu kun. Kanaaf kunuunsullee qabnaadha akka cabnetti. Kunuunsuu qabu gara kanaatti yoo si deebi'ee baay'ee cabuu qaama saalaa dhiiraa barreessee naan abbaa cabsaa kan naan jedhan. Hin caba. Keezii baay'ee argineerra. Ndaa'um hakiimonni baay'een keezii baay'ee natti argaa turaniiru. Anis argeera. Ilaallee primary care ilaallee surgery akka yaadamu gooneerra. Maalirraa kan ka'e caba? Qaamni saalaan caba jechuun qaamni saalaa dhiigaa yommuu guutamu ittiin ka'a. Kaartilee jedhamti moo lafeedhaan?
lafeen qabu. Ammallee wanti gochuu qabnu namoonni baay'een lafee keessa jiran edii kan yaadan jiru. Really wanti kun waan salphaa miti baay'isee. Keessattuu dargaggoonni keenya dargaggoota irratti keessi mudate qoricha qaama saalaa garmalee kaasu fayyadamanii kan tokkoffaa gara caalu qaamni saalaa dubartootaan kan inni cabu. Poozishinii irratti yoo seksii godha walqunnamtii saalaa godhanii shaniirra keessa taate akka tasaa jallatee irra teessee yookiin cabuu danda'a. Kana baay'inaan kan cabu. Lammaffaa sababa aksidentaalii dhiirri tokko qaamni saalaa isaa kee yeroo gangalatu sariira yeroo waan jedhu irra ciisee cabsuu danda'a. Meeshaan biraa irra bu'ee kan biraa yookiin immoo meeshaan kan biraa irra bu'ees balaan kan biraadhaan yookiin utuu ni jiru fakkeenyaaf amma keessa tokko sitti himaa keessa maqaa namaan kaasnu waan ta'eef utuu ofiin of gammachiisaa yeroo akka tasaa balballi makiinaatti banamee balballi makiinaa kan cabse jira. Like wantoonni akkasii jiraachuu danda'u. So kan dubartii waan cabaa. Kuni reality jirudha. Waan jiru haasaa jira. Dhugaadha. Keessiin biyya keenya keessatti jira. Kanaaf of eeggachuun gaariidha. Waa'ee amma qaama saala dhiiraa akka irreekta akka ta'u kan godhu qorichi fudhatamu jira. Qorichi suni biyya keenya keessatti baay'inaan baratama. Keessattuu warra fiilmii ilaalan kana maal so finally rakkoon inni qaama fayyaa irratti dhiiraa irratti uumu maalidha? Kan si dhibu qorichoota malxaxxee faarmaasii gaafachuu dandeessa. Faarmaasii lama bira jiran. Qorichoota baay'inaan gurguraman keessaa dargaggoota illee dabalatee qoricha qaama saalaa dhiiraa kaasudha. Rakkoo. Dargaggoota laal. Dhimma kanarratti barreesseen ture artiikilii tokko baay'isee dura viidiyoos hojjedheeran. Kun deemee maayirraan ga'a. Qaama saalaa dhiiraa maaliif dargaggoonni keenya baay'ee more of psychological sitti meela. Waan biraa miti sammuudha. Sammuun kee namoonni baay'een dhiphina waan dhiphataniif waan of dhiphisanii waan yaalamuu danda'udha. It's more of psychological. Kana to'achuu waan hin dandeenyeef qoricha fayyadamu yookiin immoo akkasitti gammachiisuun qaba jedhanii yaadanii jechuudha. Yeroo sanatti tokkoffaa qorichi kun kan kennamu namoota ogeessi fayyaa barreesseeti kan kennuu qabu. Namoota umuriin isaanii deemee dhibee sukkaaraa dhibee garaagaraa qabanii rakkoo akkasii qaban rakkoo hormuu qaban hin kennama. Garuu dargaggoonni keenya mooru bakka akka isheen ajajjuudhaaf jaalalleen kun akka isheen ajajjuuf akka isheen gammaduudhaaf expectation wayii jira miti. Kanaaf jecha fudhataa jiru. Kan si dhibu tokkoffaa rakkoo fayyaa garaagaraa irraan ka'aa jira. Side effect baay'ee qaba baay'ee. Qorichi kun kan kennamu dhibeen isaa ilaalamee dhibee sukkaaraa qabamu dhiibbaa dhiigaa qabamu dhibee onnee qabamu qoricha kan biraan fudhataa jedhamee ilaalamee kan kennamu. Kanarraan kan kee waa'ee kanaa wal qabsiisnee yoo ilaallu garmalee waan qaamni saalaa yeroo baay'ee dhukkubu accidentally cabuu danda'a kan jenneefis kanaaf si galee. Kanaaf dargaggoonni keenya baay'ee of eeggannoo gochuu akka qaban dargaggoonni keenya of eeggannoo jabaa gochuu qabu. Keessumaa qorichoonni kunniin fayyadaman kunniin dhiibbaa garaagaraa geessisaa jira. Galee araada garaagaraa keessatti akka kufaniif dargaggoonni keenya baay'ee araadaan kufanii jiru. Araadni sun immoo dhiibbaa qaba. Galee kana keessa dhokachuu yaadaniiti. Yaaliin isaa jira. Yaaliin isaa gorsa fayyaas yaaliin amma baqaqsanii yaalutti jiru kennama baay'ee. Namoonni rakkoo akkasii qaban jiru. Hanga baqaqsanii yaalutti kan kennamu jira waan ta'eef waan nama yaaddessuu hin qabu. Fayyaan safuus hin qabu saalfiis hin qabu. Sala jalqaba safuu waan jettee haftee fi jedhee bal'inaan utuu haasofne yeroo biraa haasuu dandeenya. Dhimma biraa qabannee yeroo biraa dubbachuu barbaade. Haasa'uu dandeenya. Waa'ee kana irra deddeebinee kan kaasnuu fi dhimmi fayyaa kan biraas hin jira. Yeroo baay'ee siin barreessita. Garuu wantoota akkasii kana yoo dhagahan namni baay'ee gurra kenna. Waa'ee onneen kee rakkoo yookiin dhibee onnee barreessuu caala waa'ee qaama saalaa baay'ee namni akka dhagahu taasisa. Maaliif sitti fakkaata kun? Maaliif sitti fakkaata? Beektaa namni gadi ba'ee dubbatu hin jiru. Namni baay'een sodaata. Lammaffaa immoo hubannoo hin qaban. Wantichi immoo dhimma murteessaa akka ta'e beeku bara. Namni keenya dubbisee keessi arrabsa bara. Dubbisee maal jetti gurbattiin kun jedhee si arrabsa jedhatti. Si galee beekna baay'ee isaanii. Akkaataa itti odeeffannoo hin qabdu. Fakkeenya waa'ee dhibee sombaa mallattoo akkasii qabanee FM maal sirraa haasaa oola namni hundumtu sitti hima. Miidiyaatti yommuu baatee dubbattu riskii amma arrabsameera kan na arrabsu jira kan maaloo naan jedhu jira kan suuraa ganna gaggalagalchu jira gurbaa akkasii qabsoorraa nu kaachista jedhee kan irratti duru jira waan baay'ee jira si galee so kana hundumaa dandeessa kan hin dandeessa yeroo akkasii namni yeroo itti himtu
yeroo tu barreessitu si galee isaaf hin galu namni baay'een yoo ofii isaa irratti arge isaaf gala si galee nama fuulduratti bahee dubbatu hin jiru lammaffaa maatii gidduu iftoomni hin jiru si galee maatii gidduu iftoomni hin jiru abbaa manaa fi haadha manaa gidduu iftoomni hin jiru walitti himanii kan si dhubu dhufanii abbaan manaa fi haati manaa dhokatee ishee baasee haasofsiisa haati manaas akkas gootee haasofsiifti ta'uu hin qabu haati manaa tokko waan ishee barbaachisu waan ishee gammachiisu akkaataa isheetti gammachiisu wanta sirratti argite walitti himudha isaan tiriitti wal gochuu danda'u isaan wal yaaluu kan danda'an mana yaala qabatanii dhufu yookiin immoo dhokatanii taa'u waggaa torba bakkoo kan waliin jiraatanii varjiiniin jiraatti dubartiin jirti bar ka waggaa lama waggaa sadii wajjin jiraatan argeera barkeesii akkasiin maal ta'e namichi nama osoo yisi rakkoon jira rakkoon ishee biras isa biras jiraachuu danda'a maal isin jechuu barbaadeen jira laa an argeera waan argeen sitti maaraa hubannoo dhabuurraan kan ka'e tokko yaalii qaba jedhanii yaadan lama sodaa sadii dubbachi sodaachuurraan kan ka'e kana bireek gootee gaafatti galtu egaa midhaan jalqaba ba'u simbira nyaataa jedhama yeroo tu waan haaraa qabattee dhuftu wantichi jira garuu waan kana yommuu dubbattu sirratti wal ga'uu danda'a namni wantichi rakkoon kun kan mudate beeziin isaa maatiirraati beeziin maatiirraati jalqabu qabu maatiirraati lammaffaa immoo hubannoo dhabuu sadaffaa immoo assasiin qabu namni keenya baay'een isaa sii galee assasiin qabu afaan ingiliffaan barreeffaman baay'een isaanii assasii yommuu argatu immoo waan kun haaraatti ta'uu danda'a jechuu barbaade. Baay'ee galatoomii egaa Dooktar Naafiyaa Duguutuu waan baay'ee kaasnee haasaati jirra amma gara dhumaarra gahaati jirra.